kennaa si qabannee dhufneerra. Har'umamoo? Egaa daawwattoota keenya ganamumaan kennaa eegalaa jirra. Jechuu keenya keessaa istaayilishii moor gara faashiniirra kan jiru. Isinis akkaataan itti isin uffattanii dhuftanii. Xiqqoo karabaatiin keessa jallateera. Kan keessa jira. Badhaasi koo keessa jira. As keessa jira. Ilaallu badhaasi koo. Gatiin uffataa miti gatiin boorsaa tokko doolaara 39 argeera natti. Akka leesitti paakeejingiin leesiin biraanditti kana lama faan ga'a tokko faan ga'a waan bareedaa keessa geenya. Jalqaba akkuma wajjin barachaa turre wajjin hojjechuudhaaf badaa gaaffii nuti hin qaban akkuma tokkotti waan wal yaadnuu fi waan isin keessa dabarsitan hedduudha. Akka amma dubbanne kana addunyaarra immoo maqaalee faashiniin ittiin beekaman. Namni akka inni biraandii sana eksperiyaansi godhuu fi akka biraandii kana otoo taane jettanii hawwitanii fi yeroo jalqabaatiif footoodhaaf kan hojjenne. Gurbaan keessumaa jedhan kun waan gurguddaa uffachuudhaan beekama. Baay'eetti yaadan. Dhibeen sammaa keessa irratti hin taane. Ijoolleen Dambidolloo inumaa. Baay'ee namicha madu'eera. Yookaan jaakeettii yookaan qamisii duwwaatu hin ta'ini. Numatu hojjeta. Uffata addaati uffatichi. Ana. Maarree Gammadaa Shoo torban kanaanis keessummoota jajjaboo lama qabatee isiniif kan dhiyaate yoo ta'u gara duubarra kan isinitti himuutaa garuu Gammadaa Shoo gama YouTubeedhaan warri nu daawwachaa jirtan YouTube keenya subscribe gochaa jirtanii hundumti keessan YouTube keenya Risaa Media subscribe gochuudhaan miseensa Risaa Media taatanii sagantaalee keenya hedduu akka daawwattan kabajaa olaanaadhaan isin affeerra. Maarree Gammadaa Shoo immoo akka kanatti tottolee babbareede isin bira akka ga'uuf ammoo gaheen ispoonsaroota keenya daran olaanaadha. Ispoonsaroonni sagantaa keenya Baankii Awaash, Ilillii Grand Real Estate fi Itiyoo Telekom hunduma isaanii galatoomaa ulfaadhaa jennaan. Gammadaa Shoo torban kanas immoo dargaggoota hedduu qaxalee ta'anii fi akkasumas hojii isaaniitiin immoo hojii boonsaa hojjechaa jiran barbaanne gamanatti isiniif affeerree jirra. Dargaggoonni guyyaa har'aa isiniif affeerre ammoo industirii faashinii addunyaa keessatti gahee olaanaa qabaachuudhaaf warra hawwaa jiruu fi imala dheeraa eegalan keessaa guyyaa har'aa dargaggoota lama Leencoo fi Yaareediin isiniif affeerreen jira. Leencoo fi Yaareed hojii isaanii maal akka ta'ee fi amma maal irratti bobba'anii akka jiran immoo isaanumarraa waliin dhageenya. Pirooduusaroonni koo akka isaan as gahan natti himanii jiru. Leencoo Yaareed baga nagaan dhuftan. Noora. Baga nagaan dhuftan. Akkam jirtu naguma. Akkam nagaadha. Leencoo akkam jirtu. Fayyumaami jirtu. Noora. Baga nagaan dhuftan. Handhuura magaalaa Finfinnee Real Estate guddicha Ilillii Grand Real Estate. Maal eegdure ammuma murteessaa odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa bilbilaa armaan gadii fayyadama. Ilillii Grand Real Estate. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa keessummoonni keenya Leencoo fi Yaareed asitti argamanii jiru. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan. Cheers. Leencoo harkisaa dheeraa fakkaata achumatti. Egaa isin namoota faashiniiti yeroon isin ilaalu isinis akkaataan itti isin uffattanii dhuftanii baay'ee faashinabaliidha babbareeddaniitu. Lamaan keessan keessaa eenyutu caalaa faashinii jaallate? Moor istaayilishii eenyudha? Jechuu keenya keessaa istaayilishii moor gara faashiniirra kan jiru Leencoodha. Kun akkuma isin arginu. Akka inni itti jiraatu hin beekama. Atis baay'ee bareeddetta. Akka uffanni kee haala gaariitiin. Kaajuwaalii noormaaliidha. Akkasii. Hankoo kana akkamitti ilaaltan? Bareedneedha. Hin bareeda. Xiqqoo karabaatiin keessa jallateera. Jalladha. Xiqqoo. As keessan galcha kan keessa na jalaa baate. Suufiin keessi foormaaliidha garuu uffata leesiin immoo mooritu agartee ilaaltee ta'ee nutti tola. Kennaa si qabannee dhufneerra. Har'umamoo? Egaa daawwattoota keenya ganamumaan kennaa eegalaa jirra. Kennaan lees kanadha.
Kana si qabannee Ani bari akkanumatti boorsaa harkatti qabattanii dhuftanii kun boorsaa tun ta'ini unboxingii leeysidha. Maali Packagingii leeysidha. kan ittiin uffanni keessa taa'ee nama ittiin namaa kennamudha. Wantoonni kun craftsmanshipidha. Wantoota diteelii harkaan hojjetamanidha. Tooyin kunis kan leeysidha. kunis kanuma keessanii Kanuma leeysidha, tooyin leeysidha. ijoollee kunoo ashaangulliiti jedhu miti dur afaan oromootiin maal ashaangulliitiin Ashaangulliiti. ashaangulliitiin iyyuu afaan cambeennu garuu ashaangulliitii tooyi bareeddu gurraattii taate kunoo baay'ee bareeddi morma ishee irraa callee qabdi baay'ee so kuni boorsaan kun yookiin waan isin itti qabattanii dhuftan kun akkasumatti fakkeenyaaf amma namni yoo uffata ajajate isin biratti Packagingii lees kanan namaaf kennamaa jechuudha. Kiyya amma Kan keessa badhaasi koo as keessa jira As keessa jira. jechuudha. Ilaallu badhaasi koo guyyaa har'aa maal akka ta'e waliin ilaallu. Mini baagii leesidha kuni. Tokko kana keessa jira. Tokko immoo Kun kun kan immoo mini lammataati. baagii isaati. Tole. Kun immoo Ammallee sadaffaa. sadaffaatu jira. Uffanni kana. Uffati kana keessa jira. Uffati biraamoo. Uffati kee kana keessa taqallalamee jira. Maali wanni dinqiin akkasii jiru. Uffati kee kunuus keessa jira. Waaw. Waaw. Kanadha jechuudha. Kana uffati koo. Iski suufii kee baasii uffadhu. Kana baasuu ofirra. Ayyee. Ayyee. Kana ofirra baasee. Mee yaadee na qabii gabaa kana. Ajaa'iba jedhan. Dinqii ajaa'iba. Ayyee. Uffata kana hundumaan maramee dhokatee dhufedha uffanni kuni. Warri leeysi. Karabaatii kee xixiqqoo bareenne karabaatiinis jira. Karabaatiin as keessa jira. Karabaatiinis jira. Har'a ittuma yaadanii dhufanii. Ayyee karabaatiinis meeshaa ofii qaba jechuudha keessa. Packagingii qaba. Ayyee. Kun Kanarraa. karabaatiin leetis kanadha jechuudha. Waaw. Waaw. Karabaatis kan mataa isaanii Kan qabu. mataa keenya qabu. So kana hiinure. Atis karabaatiin kee uffanni kee guutuun kanuma leeysi. Ayyee. Taate kun. Waaw. Baay'ee bareedeen jira natti fakkaata. Waggooteetu nutti agarsiiste nutti Oh, ta'a. okay. Hayyeegaa kunoo bareedeen jira uffata leeysiini. Uffata baay'ee bareedaadha kan naa hojjetanii. Baay'een bareedne daawwattoota keenya. Waggooteetu nutti agarsiiste nutti Agarsiisu? ta'a. Ayyee. Akka warra faashinii deemutti. Kunoo amma nagaan laalsaa. Akkasitti deemu. Kunoo. Faashinii akkasitti mul'isu miti. Akkana. Bareedeera. Akkana. Egaa daawwattoota keenya akkuma isin argitanii uffata baay'ee bareedaa kana diizaayinii ajaa'ibaatiin warri hojjechaa jiranii dhaabbata Lees jedhamu dargaggoota Oromoo jajjaboo kanaan kan hojjetamaa jiru. Egaa addunyaa irratti immoo faashinii guddaa addunyaa irratti immoo hojiin faashinii yookiin akkaataan namni itti uffatuu fi haala namni ittiin bareedu kuni baay'ee ijoo dubbii guddaadha. Egaa biyya keenyattis immoo kanaan dura waan hin baratamneef haala hin baratamneef haala addaatiin kana hundatti naqanii waan isaan hojjetanii fidanidha. Egaa kunumti mataan isaa iyyuu maal akka ta'e booddee isaanii wajjiniin haasofna. Isa kana egaa boorsaa isaatti deebisee galatoomaa jenna. Egaa galatooma
daawwattoonni keenya kan duraan ittiin uffata nuti hojjennuu fi akkaataa duraan ittiin bareednu ittiin alatti haala bareedaatiin akkasittiin bareedeera akkas nan bareeda jedhee yaadeen beekun ture. Sitti bareede. Natti bareede? Galatooma baay'ee. Egaa inni guddaan isin na bareechuu keessani garuu bareeduu qofa otoo hin ta'in uffata kanaa fi gaardii yookiin nama eegumsa waan na barbaachisu natti fakkaata. Akka kanatti uffadhee namni karaa irratti waan na dhiisu wayis natti hin fakkaatu. Qofaa gadi ba'uun qabdu. Yookiin immoo inshuraansiis waan na barbaachisu natti fakkaata uffata kanaaf inshuraansii galee sababni isaa uffata akka kanatti bareedu haala akka kanatti paakeejii bareedaadhaan paakdi ta'ee dhufe kana gatiin isaas xiqqaa natti hin fakkaatu. Akkamii waan gatii isaa yaadde? Gatiin isaa xiqqoo maal jedhu. Gatii isaa tun taane dadhabbii baay'ee waan qabuu fi hunda isaa waan hojjennu maastarpiisii diteelii waan hojjennuu fi saayitii baay'ee waan fudhatuuf kan gatiin isaa ol ka'u. Kanaaf. Beekamuun hin danda'ama gatiin amma namoonni biyya alaatti gatiin uffataa miti gatiin boorsaa tokko doolaara 39 argeera natti fakkaata gidduu kana kan Louis Vuitton airplane bag jedhamu tokko doolaara 39 hanga 60tti gurguramaa jira ammatti jedhee dhageera ofii kootiin. Akkasuma gatiin warra luxury fashion house baay'ee qaaliidha. Sababni isaas piroosesii inni keessa darbee dhufu waan ta'eef innaa akkuma jettee borsaan LV yookaan Louis Vuitton amma kana gatiin isaa. Isa malees immoo borsaan Hermes jira Birkin Hermes kan jedhamu innis amma doolaara 100 olitti kan inni itti gurguramu. Borsaan tokko doolaara 100 isaa olitti kan inni gurguramu. Namoota selleksiif ta'anitti kan inni gurguramu akkasidha. Egaa yeroo baay'ee amma uffata gaafa deemnee suuqiidhaa bitannee gallu feestaaliidhuma keessa godhanii nuu kennanii fudhannee mana keenyatti galle. Kana hundumaa keessa kaa'uu maaliif barbaachise yoo isin jedhan maal deebiin keessa? Kana hundumaatii fi wantichi luxury waan ta'eef fashion houseichi kanaaftuu paakeejiingii isaayyuu borsaadha. Paakeejiin wanti isin amma boorsaan isinitti keessanii fiddan kan keessa jiru kan ittiin xaxxanii fiddan kun hundumti isaa mataan isaa gatii uffata kanaa gadi natti hin fakkaatu. Akkasuma. Yeroo baay'ee addunyaa irrattis kan jedhamu paakeejiingiin yookiin waan ittiin wanni tokko fakkeenyaaf amma bishaan gaafa gurguramu gatiin bishaanii dabale jedhu namoonni. Amma dhiyoo kana gatiin bishaanii saamsamee gurguramu kuni dabaleera. Maali bishaan silaa lafaa qonforanii baasu gatii kana maaltu dabalee jechisiisa nama baay'ee. Gatii kana garuu kan dabalsiisu paakeejii kan ittiin bishaan sana namaa dhiyeessan pilaastik bootiliin sunii fi akkasumas qadaaddoon gubbaarra jirtu kan itti maxxanfamtu piroosesiin sanatu gatii dabala malee bishaan dabalee miti jedhu. Akkasuma. Akka leesitti paakeejingiin leesiin biraandittii kana ekspiriyaansi gochuudha. Paakeejingii caalaayyuu akkuma inspaayireeshinii mana keenyaa fiilingii haadhaa fi mucaa gidduu jiru baasuu ta'ee lees kan inni baasu inspaayireeshiniin isaa kana fiilingii kana baasaa kanarraa keeti piroodaaktii kana kan inni hojjete wayin ittiin paakditees kanaafi namni leesiin gaafa uffachuu caalaayyuu paartii leesiin akka ta'u biraandii kana akka inni ekspiriyaansi godhuuf. Akka inni shaakaluuf. Akka inni waan kana uffachaa jira jedhee itti dhaga'amu gochuudhaaf jechuudha. Leencoo gara keetti gaafa dhufu egaa daawwattoota keenya Leencoon Creative Directory Layisi Yaareed ammoo maneejara olaanaadha. CEO. Egaa waan paakeejingii kana gaafa yaaddan amma kun yeroo afur hiiktaniiti kan naa kennitan natti fakkaata. Lama faan ga'a tokko faan ga'a waan bareedaa keessa geenya tokkoyyuu hin ga'a maal inni leeriin sadan arfan kun itti daddabaluun kuni maal uuma jettaniiti kan yaaddan. Addunyaa irratti akkas godhamaa isa argitaniitu moo akka mataa keessanitti waan kana uumtaniitu moo maal waan ittiin hiitan qabdu waan hundumaa kan mataa keessaniiti waan ta'eef jechuudha waan isin gabaarraa bittanii itti fayyadamaa jirtanii jiru. Akkuma beekamu leegiroonni faashin kaampaanii hundumtuu
paakeejingii sana akkasitti godhuun vaaluu mana sanaa dabaluudhaa fi namni akka inni biraandii sana eksperiyaansi godhuu fi wantoota kana hojjetu nusi leesiin akka namni eksperiyaansi godhuu fi xuruutti boondii leesii wajjin akka inni uumuuf jenneetu wantoonni kun hojjetamaa jechuudha. Egaa yeroo sadarkaa kanatti yeroo dhuftanii waan isin keessa dabarsitan hedduu dheeraadha ta'uu danda'a. Jaakettiin jalqabaaf faa hojjettan jaaketti hojjettan moo jalqabaaf maal hojjettan yeroo jalqabaatiif leenju? Yeroo jalqabaatiif footoodhaaf kan nu hojjenne vaarsitii hojjenne jaakettii akka ooldi iskuulii jechuudha. Jalqabaafis hojjenne jaakettii. Jira jaakettiin sun amma? Eeyyee jira. Oo keessanittu? Namaaf kennamee giftii kennamee jira garuu suma bukkee nuuf taa'ee jira. Kanaaf nama yeroo jalqabaatiif jaakettii keessan uffate sana yeroo ta'etti deebisee fiduun isaan ooluu jechuudha gaafa dhaabbanni kun guddatu. Kaayera yommuu maake. Inni amma Uffachaan jiru. Uffachaan jiru. yaa akkamittiin jalqabdanii faashinii Yaareed? Faashiniin nuyi fi faashinii keenya ture waggaa 6 dura kan jalqabne. Waggaa 6 dura. Waggaa 6 dura. Waaw. Koronaa dura jechuudha. Eessa turtan hanga kana? Ani dhiyoodha kananii TikTok irratti isin arge. Eessa turtan hanga kana hunda maal hojjechaa turtan? Waggoota kana hundumaa DNA manichaa fiduu, istiraateejii biraandii kanaa fiduu, biraandii poozishinii isaa fiduu, faawundeeshinii malee isirra turame immoo kun hundumtu. Jalqabumaa hundeessaa gadi jabeessaa turtan jechuudha. Hundeessaatu jira. Otoo kan hojjanna jettanii gadi namatti hin bahin maal ta'uu qabaa, garam deemuu qabaa, maal fakkaachuu qabaa waan jedhu kan irratti hojjechaa turtan jechuun danda'ama? Kana irratti hojjechaa ture. Maaliif lafa gaanatuun hin beekini jalqabuun nama rakkisa. Nusi big picture argine qabna jalqabaa. Lees kun eessa akka inni ga'u, maal akka inni godhu, poozishinii biraandii kanaa eessaan akka ga'u qabnu wantoota kun hundumtuu erga clear vision nuu dhufeetu bakka clear vision kana nuu dhufe kan immoo jalqabaa faashinii keenya waan ta'eef faashiniin immoo parpasii malee eessayyuu ga'uu akkuma hin dandeenye kanaaf waggoota kanaa faawundeeshinii isaa kanaarra turre akkas ture wanti. Egaa faashinii kana yeroo jalqabdanii barumsaan waan utubame qabaayyuudha moo akkuma tamma jette faashinii jechuun fedhii qabaachuu waan sana hojjechuudhaaf kaka'umsa olaanaa qabaachuudha. Faashiniin immoo akkaataa uffannaa namni qabuu fi kan amma nuti nurratti ilaalaa jiran kana jechuudha. Faashiniin isaa yookiin immoo kaka'umsi isaanii jalqabaa maalirraa dhufe calliftaniitu moo uffachuu waan jaallattaniif ijoollummaa keessanitti uffata faa hodhuu faa nama jaallatu turtan immoo akkam ture leencoo ijoollummaan keessan faa achumaan na yaadachiise. Jalqaba irratti uffachuu wanta jaallannuu fi wanta ofii keetii jaallattu irraa kaateetu faashinii wanta sanaa godhatta waan ta'eef jalqaba ofii keenyaa uffachuu irraa jaallachuu irraa kan ka'etu faashinii wanta sanaa godhan. Faashinii sana erga godhannee booddee immoo faashinii iskuulii gallee wanta kana barumsaan deeggaramuu qaba jennee faashinii iskuulii gallee barannee jechuudha. Yeroo ijoollummaa faa akkam turte? Tu dubbannu ijoollummaa kee eessatti dabarsite? Eessatti dhalatteti? An kan inni dhaladhe Dambidoolloodha. Atoo Yaareed? Achuma godina Qellem Wallaggaa aanaa Jimmaa Orroodha. Obbolaadhaa sin? Obbolaadha. Okay. Hojjaa keenya wal fakkaatame. Wal qixxeedhame. Eenyutu hangafa sin keessa? Anatu hangafa. Situ hangafa? Okay. Yeroo achitti barachaa turte yookiin immoo achitti hojjechaa turte yookiin yeroo Dambidoollootti ijoollummaa keetiin faashinii fa'aa argitee beektaa? Yeroo baay'ee egaa yuunivarsiitiis gaafa barannu ijoolleen Dambidoolloo inumaa ijoollee bakka biraarraa caalaatti faashinii kana hordofuu waan gaggaarii uffachuu jaallatu hamma ni beekutti. Isa waan argaa guddatte wayii tokko jira moo maal yaaddanii ijoollummaa keessanii wajjiniin wal qabsiisifne? Ijoollummaa irratti yeroo maatii faan suuqii deemanii wajjin deemtee uffata bitattu wantooti keessaa marattu tokko jijjiirata. Tokko isarraadha. Sooshaal miidiyaa yookaan TVnis mana waan jiruufi al tokko TV irratti gaafa daddarbu wantooti nuyi arginu sun jira jechuudha. Inni sun immoo nu keessa bubbulee dhufeetu akka nuyi gara kanatti dhufnu nu godhe. Akkamitti obbolaa taatanii waan hojii wal fakkaataa hojjenna jettanii immoo yaaddanii barnoonni keessan wal faana barattan immoo wal dursitu akkuma umrii keessanii yaaddu? Ni wal faana baranne bakka ergaa high schoolis achumatti barattanii elementaries high schoolitti? Lakki school of fashion wajjiniin baran.
Sadarkaa gadii hoo? Baay'ee na obbolaa dhumite akka obbolaatti. Anaazer Maazere. Akkasi. Jaalalumatu obbolaa sin godhe malee? Obbolummaa dhiigaan qabdan jechuudha. Obbolummaa dhiigaan qabnu obbolummaa dhiigaa caala garuu obbolummaan keenya. Kanaaf mana barumsaa tokkotti barattanii sadarkaa gadiitti immoo mana barumsaa adda addaatti barattan? Mana barumsaa adda addaatti baranne. Ati eessatti baratte elementarii hanga haayiskuulii? Elementarii jechuun elementarii achitti baradhe haayiskuulii immoo beezii kan jedhamu jira. Beezii? Beezii mana barumsaa jedhamu jira. Mana barumsaa beekamaadha. Nama hedduutu kan beeziitti barate keessumaa gammadaa shoo turan nama gara nama 5-6tti dhiyaatu. Akkasii isa booddee asitti kan wal barree erga wal barree kaanee bakka akka obbolaa turre ammas akkasuma mana barumsaas wajjinuma kan deebnee xumurre. Mana barumsaa faashiniis. Leencoon elementarii fi haayiskuulii eessatti barate? Elementarii kan hin baradhe achuma Damdooloo Adventistiitti hin baradhe. Kutaa 9 immoo Qelleemitti hin baradhe. Sana booddee gara asitti shiifti goone jechuudha gara Finfinneetti. Maatii wajjin immoo kophaa kee? Jalqaba siisterii wajjin turre isa booddee maatiinis dhufanii maatii maa wajjinis turre jechuudha. Isa booddee yaaredii wajjin wal barree sana booddee barumsa jalqabne jechuudha. Barnoota isa kaanoo gara 12 faa fixanii gara yuunivarsiitii faa kana deemtanittu? Hin deemne. Garuma barnoota faashinii seentan jechuudha. Kanaaf keessuma keessan waan turee fi gara kanatti guddisuu qabna jettanii gara faashinii kana deemtan jechuudha. Eessatti barattan faashinii? As Boolee Next Fashion Design College kan jedhamu achitti kan baran. Onlaayinii garuu koorsii fudhannee qabna dabalataan. Akkasi. Egaa faashiniin kuni barnootaan utubamuutu irra jiraata. Barnoota namni baratee caalaatti sirriitti dizaayinii gochuu danda'a. Dabalataan immoo waan addunyaarra jirus immoo kunoo sartifikeetota adda addaa barataniitu faashinii barachuu erga baratanii booddee waliin dhaabbata dhaabna jettanii akkamittiin yaaddan? Jalqaba akkuma wajjin barachaa turre wajjin hojjechuudhaaf badaa gaaffii nuti hin qaban akkuma tokkotti waan wal yaadnuu fi akkuma namni tokko jalqabetti jalqabne malee wanta kana goone jennee waliin marine yookaan yaada garaa garaan turre. Akkuma nuyi qophaa akka nama tokkotti jalqabne jechuudha leessi kan. Maqaa isaa maal jechuudha leessi jechuun? Akkuma leencoon jedhee nu lamman akka tokkooti. Akkuma nama tokkotti of ilaaltu malee. Fakkeenyaaf manichumtu gaafa moggee akkuma biraandonni gurguddaanii maqaa diizaayinerii faawundarii diizaayinerii sanaatiin mogga'u fakkeenyaaf Calvin Klein or Gucci faan maqaa isaanii akka ta'e faashinii haawusiin yeroo baay'ee maqaa faawundarii diizaayinerii sanaatiin akkuma mogga'u nus maqaa keenya kana lamman Elliin keessaa leencoo gaafa ta'u Endee Waayin Yaared ta'ee gaafa nama lama ta'u immoo yeroo baay'ee piluuraalii aarrii ta'a. Inni lama ibsaa isheenuma irraa iis jettu suni yaadi keenya tokko ta'u wanta nuyi goonu tokko ta'u kanarraa keetti leessa dhabee kan mogga'e. Kanaaf leess jechuun leencoo and Yaared is one person. Kanaaf waan maqaa keessan maqaan kun immoo gaafa akkasitti ilaalu maqaa faashiniidhaa fi afaan namaa irrattis salphaa wayii natti fakkaata. Jalqabaaf gaafan arge maqaan salphaatti qabachuu danda'uu fi afaan korratti salphaatti dubbatamuu danda'udha. Faashin biraandiin addunyaarra jiran baay'een isaanii maqaa gaggabaabaa fayyadamu. Maqaa mi'aawaa wayii tokko fayyadamu. Hedduun isaanii immoo Paarisii, Miilaan, Itaalii fi French kana waan ta'eef maqaa jara sanaas waan ta'eef baay'ee bareedaa wayiiti. Kunis maqaa biyya kanaaf an fakkaatu ture. Waan kana biraandii gaafa ta'u bareedduu wayii akka ta'u yaaddaniitu keessa keessanitti. Kun baay'ee natti yaadame. Wanti hundumtuu maqaa irratti kan inni hundaa'u. Itti wanti hundumtuun jalqabin maqaa irraa ka'a baay'ee itti yaadan. Dhibeen isaa ammaa keessa irratti hin taane fiicharii isaa waggaa 100 dabarsineeti kan maqaa kana yaadu. Maqaan kun sammuu namaa keessatti akkamii waan jedhu baay'ee itti yaadameeti maqaan kun kan dhufe. Egaa baay'inaani maqaan akkama dubbanne kana addunyaarra immoo maqaalee faashiniin ittiin beekaman hedduutu jiru. Maqaalee addunyaarratti beekaman kan akka Louis Vuitton, Gucci, Prada, Hermes, Armani, Dolce Gabbana baay'ee isaanii sammuudha kanan beeku jechuudha. Kamiin baay'ee dinqisiifattu isa warra inspirationiin keessan kan ilaaltanii
akka biraandii kana otoo taane jettanii hawwitanii fi jalqabuma immoo gaafa yaaddanis gaafa qo'attanis gaafa seenaa isaanii dhageessanis baay'ee kan isinitti tolu international luxury fashion brandii kana keessa kamiin gara kamitti waan deemtan isinitti fakkaata? Kan nuyi dinqisiifannu yookaan yeroo barachaa turre wantoonni nuyi ilaalle jira garuu kan nuyi fiillafiitiitti ilaallu sa'aatii kana lees duwwaadha. Leessidha waan ta'eef ammaaf wantoota nuyi duratti kana akka warra kanaa taane wanti nuyi jennu hin jiru. Garuu yeroo barumsa barachaa turre irraa barumsa barachuudhaa fi akka namni namarraa baratus nuti isaanis akka fakkeenya tokkotti furannee akkamitti akka isaan keessa darbanii kaampaanii tokko akkamitti akka hundaa'uu danda'u isaanirraa wanta furanne qabna malee wantoota fiillafiitiitti gara isaaniitti guddanne yookaan kana taane jennee ilaaluu hin qabnu. Kan nuyi ilaallu leesii lafanni viijinii isaa sana ga'uudhaaf kan nuyi ilaallu jechuudha. Faashin biraandii akkuma sila jette maqaa namootaa irratti hundaa'a namoota tokkotu fa'aa jalqaba isumaan gurguddachaa babal'achaa deema addunyaa irratti. Seenaan nama baay'ee faasineetis hin godhe isinitti tolee waaw seenaan ebaluu seenaa keenya wajjin wal fakkaachuu danda'a. Eeganni waan kana milkeesse nutis bakka isaan amma jiran kana gahuu dandeenya milkeessuu dandeenya jettanii seenaa isin baay'ee jaallattan hin jiru? Jira. Amma tun taane gaafa barachaa turre gaafa gara illii turre ammas startuppiidha garuu gaafa sana seenaa guchiiti yookiin namicha guchoo guchii jedhamu innis hoteela tokko keessatti hoteeluma ariifiidha jedhamu keessaatu intini ture weeterii ture keessummeessaa ture gaafa sana bara sana bursaanii leegjiroota isaanii dubartoonni gaafa sana qaqqabatanii kan hoteela sana dhufan. Isa booddee bursaa sanarraa inspaayirii ta'ee bursaa isaa sana qabatamaa turraa inspaayirii ta'ee bakka anis maaliif hin jalqabu jedhee bakka gara leezerii irraa kee kunoo maqaan kana baay'ee namicha amma du'eera hojiini garuu maqaan isaa bakka ammayyuu itti fufee jira bakka istiriin isaa kuni influensi nu godhe. Yaa addunyaa kana irratti amma warreen faashin biraandoonni warra akkasii kuni hedduun isaanii suuqii mataa isaanii banatanii bakka ispeeshaalii moolii gurguddaa addunyaa irra jiran kana keessatti hundumti isaanii banatanii achi keessatti hojjetu. Akkuma tamma jette immoo seenaan isaanii immoo yeroo biraa intarneetii kana irratti seenaa hedduu isaanii dhaga'eera. Seenaa baay'ee nama jajjabeessu, seenaa baay'ee namatti tolu. Namni inni tokko iddoo biraati otoo uffata hodhuufaa yookiin achituu jiru deemee fa'aa uffata mataasaa kan banate jira. Seenaawwan baay'ee namoota biyya kana keessaa seenaan faashinii isin dhageessanii baay'ee isin dhibee yoo jiraa akka fakkeenyaatti fudhachuu kan dandeessan. Akka fakkeenyaatti fudhachuudhaaf yoo ta'e biyya kana keessatti kana wanta nuyi jennu hin jiru. Maaliif akkuma Afrikaatti waan akkasii waan baratamaa waan hin taaneef kana jennee wantoota nuyi furannu hin jiru. Achi dhufnisaayyuu achi dhufe waan ta'eef asii fakkeenya isaanii biyya kana keessaa wantoonni nuyi furannu hin jiru jechuudha. Ammaaf garuu leesumatu jalqabaa jira gara sanatti deemaa jira. Kanaaf namoonni numti warri kaaniyyuu leesirraa fudhatan malee nuuni iddoo irraa fudhannu hin qabnudha. Yeroo baay'ee biyya kana keessatti maali kuni faashin diizaayinii jennee yeroo dubbannu baay'inaan uffata aadaa fa'aa diizaayin gochuu diizaayinar ebaluu kan jedhamee baay'inaan beekamu uffata aadaa hojjechuuni. Uffata aadaa garaagaraa kan aadaa Oromoo warra hojjetu jira. Kan aadaa Itoophiyaa garaagaraa warreen hojjetantu jiru. Isin garuu uffata aadaa hojjechuu irratti xiyyeeffannaa gochaa jirtan amma luxury brand yookiin immoo faashinii gatii qaaliidhaan gurguramu irratti fookasii gootanii hojjechaa jirtu. Maaliif isa kana filattan? Maarketiin kan jiru gabaan kan jiru uffata aadaa fa'aa hojjetanii maallaqa guddaatu argamaa jiru namoonni. Maaliif isa kana filattan? Akkamitti gara uffata aadaa hin deemne? Uffata aadaa fa'aa hojjetanii beektu? Maaliif kan luxury kana filanne nuyi jalqaba irratti faashinii kanaan biraandii guddaa biildi gochuudha. Faashiniin isa nuyi hojjennudha. Garuu lees kana biraandii qaalii addunyaa kanaa gochuudha. Sun immoo biraandii qaalii addunyaa kanaa gochuuf yookaan immoo luxury gochuuf wayiima luxury sana keessa darbamuu qaba. Kanaaf gara kanaa kan dhufame. Leencoo atoo amma yeroo luxury gochuudhaaf aayitamoota irratti dabaltu jira yookiin waan irratti daddabalaman baay'eetu jiru.
maaltu leegzarii yookiin immoo uffata qaalii tokko hojjechuudhaaf maaltu qaalii taasise yookiin sadarkaa kanatti akka inni baay'ee jaallatamaa fi gatiin isaallee qaalii akka ta'u maaltu taasisa jettee yaadda? Asirratti ilaalaan ture akkaataan isin irratti maqaa keessan uummattan gara gadii kanatti daawwattoonni hin argine uffata korra kan jiranii callee babbareedduu wantoota gatiin kun qaaliidha jechisiisuu danda'an hedduu qaba uffanni kun. Maaltu godha waan biraa jettee yaadda? Maaliin ibsama leegzarii ta'uun yookiin qaalii ta'uun? Wanti tokko leegzarii ta'uun isaa kan inni ibsamu karaa baay'ee ibsamuu danda'a. Uffata kana keessatti immoo piroosesii isaarraa ka'ee faabrikii isaa teesti ta'ee eessarraa kan dhufe yookaan jirbii isaa bakkee lafa oomisha isaarraa ka'ee wantoota sana paaternoota isaa piroosesiin keessa darbu suni tokko leegzarii isa gochuu danda'a. Sarratti dabalatee wantoota irratti galan maqaa sanarra faarratti haandimeedii kiraaftii wantoota ta'anii piroosesiin sunis dhufanii leegzarii isaan taasisuu danda'u jechuudha. Wantoota irra gaggalan sun wantoota akka widdii gadi jabeessaa daayimandii ta'uu danda'a, warqee ta'uu danda'a. Wantoonni sun gaafatti daddabalamaa deemanii maateeriyaalii kana yookaan piroodaaktii kana dhufee leegzarii akka inni ta'u godha jechuudha. Yeroo baay'ee egaa akkuma tamma jettee addunyaa irratti egaa namoonni hedduun uffata isaanii irratti warqee uffata irratti warri keewwatan daayimandii uffata isaanii irratti warri dabalan maayinni albuuda gati jabeessa jedhaman hedduun isaanii uffata irratti dabalamuudhaan gatii uffata sanaayyuu dachaa 5 gatii konkolaataa fa'aa caalchisu yeroo tokko tokko konkolaataa gatii qaalii fa'aa caalchisu. Gara fuulduraatti yoo namni kastam yookiin nama sanaaf warqee itti naa dabaliiti kana warqeedhaan naa barreessi yoon jedhee wantoota akkasii gaaffiin akkasii fa'aa yoo isinii dhufe akkamitti keessummeessuudhaaf qophooftan? Hundi isaa hojjetamuu danda'a. Uffata tokko wantoonni leegzarii godhanii wantoota baay'eetu jiru. Isaan keessaa piroosesiin uffata sana ittiin hojjetamu yookaan luukiinsaa yookaan kiraaftimaanshipii yookaan wantoonni diteelii harkaan irratti hojjetamanii piroosesii amma fakkeenyaaf leesisa tuffatteertu sana irratti wantoonni harkaan hojjetamanii achirratti daayimandii ta'uu danda'a, warqee ta'uu danda'a. Wantoonni kun dhufanii isaanii leegzarii gochuu danda'u jechuudha. Gama keetiin Yaared maaltu uffata tokko leegzarii godha jettee yaadda? Akka leesittis leegzarii biraandiidhaan yookiin biraandii gatii qaaliidhaan maallaqa qaaliidhaan kan gurguramu callisee namumti abbaamti arge kan uffatu otoo hin ta'in namoota kaffalanii waan gaarii uffachuu barbaadaniif kophaatti addatti teenyee kan hojjennudha jetteeti yaaddu? Maaltu qaalii godha jettee yaadda? Baay'ina isaa leencoon kaasee ture leesiin yookaan uffatoota qaalii kana wanti leegzarii godhu eksklusiivii isaati. Eksklusiivii gaafa jedhu kan hin argamne ta'uusaa. Namni biraa kan argachuu hin dandeenye ta'uu. Wanta reerii yookaan hin argamne kan namoota murtaa'an ta'uusaa. Akkas jechuun bakka maleesii namoota hundumaaf miti jechuudha. Namoota murtaa'aniif namoota lees kanatti amanan gaafa jedhu wanta ni qabannee jiru mul'ata ni qabannee jiru fiilingii ni baasu fiilingii isaa haadhaa fi mucaa gidduu jiru baasuu amma ta'ee jirutti fiilingii kana bakka shaakira kana namoota akkas ta'uu danda'anii kanaaf eksklusiif ta'uunsaa kan namoota murtaa'an ta'uunsaa namoota hundumaa irratti kan hin argamne ta'uunsaa leegzarii isa godhaa. Akkuma kana immoo wanta tokko leegzarii kan godhu piroosesii inni keessa darbeedha. Piroosesii inni keessa darbeedha gaafa jedhamu jalqaba diizaanii gaafa ta'u diizaanii ta'ee saampilii fi piroototaayipii kan jedhu jira gaafa inni hojjetamu waraqati isaa gaafa ba'u paaterniin isaa jechuudha gaafa inni ba'u taa'ameeti harkaanii yeroo dheeraatti hojjetameeti kan akkas ta'ee ba'u wantoota kana keessa hundumaa darbee leegzarii ta'a jechuudha. Yeroo akka tamma jettee namoonni waan iddoo hundumatti argamu waan namni hundumaa uffatu ta'uu dhiisuunsaa akkuma warqee fa'aa jechuudha. Miti al tokko yeroo tokko dhagaa gatii jabeessa kan jedhamuu fi dhagaan inni kaan hundumtuun argatan inni kaan lafaa fuudhee sarrees ittiin dha'a waanuma barbaade ittiin godha. Garuu daayimandii fa'aa maal qaaliidhaa dafanii argamanii qotamanii bakka fagootti humna nama meeqaaf fudhatanii maashiniin gurguddaan meeqa irratti investir ta'eeti kan daayimandiin argamu jechuudha. Sun qaalii isa godha jechuudha. Waan bakka hundumatti argamu qaalii ta'uu hin danda'u. Kanaaf inni kuni baay'ee ibsa baay'ee bareedaadha jedhee yaada.
Egaa nuunis waan qaalii kana carraa kanaan uffachuu danda'u keenya gammachuu guddaan nutti dhaga'ama. Waraqaan eenyummaa dijitaalaa dinagdee dijitaalaa hirmaachisaaf Itiyoo Telekoom. Egaa uffata luxury yookiin qaalii ta'an kan adda isa taasisu keessaa immoo akkaataamti wanni isin itti fayyadamtan mataan isaa baay'ee yeroon sila qaqqabadhee ilaalu an akkasittiin amanneen ture baay'ee lallaafaadha. Baay'ee namatti tola keessi isaa wantoonni keessatti akkasuma immoo finishingiin isaa akkaataan isin fixxan hodhaan isaa parsantii 100 sirriitti qulqullaa'ee mudaa tokko malee hojjetama. Yeroo baay'ee biyya kana keessatti warreen uffata hodhanii baay'een isaanii na gargaaru uffata hodhuu caalaa xumura isaa yookiin finishingiin isaa bareedee hin ba'u. Kan biyya alaa immoo sirriitti finishingii bareedaadhaan hojjetama. Akkamittiin sadarkaa kanatti waan perfect ta'e tokko waan sirriitti uffatoota biyya alaatii gatii qaaliidhaan gurguraman wajjiniin wal sinqixxeessuu danda'u. Teknooloojii akkamii fayyadamtaniiti biyya kana keessatti haala kanaan xumura bareedaadhaan hojjechuu kan dandeessan? Kwaalitii wanta uffata tokko wanti qabaatu jalqaba paaternii wanta sanarraa ka'a. Dogoggorri uumamu yoo jiraate paaternii sana keessatti sirrata. Itti fufee immoo uffati kun ittiin hojjetamin dura piroototaayipii jira. Saampiliin isaa kan hojjetamu jechuudha. Kwaalitiin isaa akkamitti akkaataan jiru paaterniin suni piroototaayipii yookaan saampilii sana irratti ilaalamaa jechuudha. Isteeppii muraasa isteeppii baay'ee keessa darbee yookaan 3-4 keessa darbeetu uffata kana bukkee gaa tokkoon kan irratti hojjetamu jechuudha. Kwaalitii wanta sanaa kan dabalaa deemu kana keessa darbeeti. Kanaaf akkaataan isin itti filattan leezarii isin filattan waan hundumtuu kwaalitii isin barbaadan sana keessa darba jechuudha. Faabirikiinis wanti hundi kal'ee biyya eessaati immoo kun kan fayyadamtan yookiin kan hoolaati moo kan re'eeti moo kan zangaati? Kal'ee baay'ee bareedaadha waan ta'eef kamiin fayyadamtu? Biyya kana keessa horii baay'eetu jira, gogaa minaamin kan oomishamu jira. Garuu kwaalitii wanta akka nuyi barbaanne itti argachuu waan hin dandeenyeef wantoonni kun alaa warra ekspoortii ta'anii dhufanidha jechuudha. Booddee immoo gara fuulduraatti immoo biyya kana irratti gogaa irratti hojjetame kwaalitii gaarii akka nuyi barbaannetti leegjirii wanta kanaatiif wanta ta'u gaafa argannu biyyuma kana keessatti hojjetame gabaa biyya alaatiif dhiyeessuu dandeenya jechuudha. Kanaaf sharafa biyya alaas waan gaarii fiduu dandeessu jedhee namana. Egaa gara kwaalitiin bareedaa kanaan gaafa hojjetamu addunyaa irrattis bakka feenetti dorgomaa taane iddoo barbaannetti piroodaaktii keenya kana gurguruu dandeenya. Gama keetiin gaafa laaltu Yaared namni addunyaa irra jiru celebrity yookiin namni beekamaan nama wallisu ta'uu danda'a, nama faashinii keessa jiru ta'uu danda'a, nama cimaa wayii tokko utuu uffata lees kana nu uffate bakka garaa keenyaa hin geenye yookiin salphaatti addunyaa bira gahuu dandeenya jettanii namni si yaaddanfaa jira? Inni faayatu uffatanii kan natti tolu warroota akka Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Kim Kardashian, akkuma kana dhalataa biyya kanaa kan ta'e The Weeknd. Rapper America. Rapper America The Weeknd na Ashton Hall. Ashton Hall gurbaasa fiigicha warroota kan itti uffatanii inni qaamni isaa baay'ee bareedaadha. Fiizikaalii gaarii qabu waan ta'eef isaan itti uffatanii tola yaada. Artistoota biyya kanaa wajjin warri haasoftanii hangammaatti uffatanis yoo jiraatanii warri mootuu waliin hojjenne jettanii immoo yaaddan immoo jira Yaared? Jira. Tu wajjin hojjenne inni kan yaannu artistii Guutuu Abarraa fi artistii Qamar Yuusuf wajjin hojjenne nuti tola maaliif wanta booddi ta'an kana waan addaa kana waan namni biraa hin yaalle faashinii addatti nama baasanii mul'isan kana baay'inaan warri uffatu Qamar keessuma durirraa jalqabee uffatoonni inni boolde ta'anii fi sirriitti mul'atan addatti beekaman hedduudha kan inni uffatu waan ta'eef Qamariin yaaduun baay'ee gaariidha. Guutuunis immoo dargaggeessa qaamni isaa gaariidha. Uffata addatti ba'an kana uffachuu danda'a. Amma ammattoo eenyu fa'aa wajjin hojjettanii beektu artistoota biyya kanaa keessa warri uffata keessan uffatanii mul'atan yookiin agarsiisan? Biyya kana Mr. Biling kan jedhamu jira. Stylish boyidha. Mana keenya akkaataa keenya walitti dhufee inni uffateera. Kanneen akka kiismaa uffataniiru.
Kan kismaa jennaan kan akka waan uffata sharsharree wayii tokko uffatee Dubaayitti gurbaan kismaa jedhan kun waan gurguddaa uffachuudhaan beekama. Wallisaa warra gaamoo natti fakkaata beesa. Waan addaa wayii tokko uffata yeroo hundumaa waan babal'aa waan gurguddaa kopheen isaas immoo hammuma nama tokko waan ga'uufaa uffata. Uffata kan amma kan sharsharree qabu kan wayyaa gurraacha akkasitti xaxxamaa kan sin hojjete? Numatu hojjete. Uffata addaati uffatichi. Maal mul'isa uffati kun jettee adda? Uffati kun kolleekshinii kan faashin shoo keessaa kan fuudhamedha. Faashin shoo waggaa 2 dura hojjenne keessaati kan fuudhame achi keessaa uffateeti. Kanaafi uffata addaa akkasitti namoota akkasii adda babba'an akkasiitiifis uffata babbareedaan hojjettu jechuudha. Namoonni biroo kan isin waliin hangammaatti hojjetan eenyu? Kunoo fakkeenyaaf si. Ana. Fakkeenyaaf ana har'a kun akka kanatti bareede ambaasaadara keessan fakkaadhee taa'eera. Uffati kuni eksklusiividha jechuun diizaanii kanaan suma duwweedhaaf hojjetame. Diizaanii biraa yoo ta'e malee kun namaaf hin hojjetamu. Namni biraa kana uffachuu hin danda'u? Namni biraan kana uffachuu hin danda'u. Ani baay'ee carra qabeessa jechuudha. Namni biraa uffata layis hojjetan kan biraa addatti qopheessifachuu dandeessu. Kun garuu kanuma gammadaatti. Ana qofatu uffataa jechuudha. Baay'ee gammachuu guddaan natti dhaga'ameera. Inumaa fuuldura kana eventii bareedaa Acaaluu Faawundeeshinii Acaaluu Awaardii qopheessaa jira. Gaafa sana akka kanatti bareedee deema jechuudha. Kanaaf uffata kana hammanii gaafa sana uffadhee itti booddee karaa boolee irra uffadhee deemuun hawwaa jira dhugaa dubbachuudhaaf namni hundumtuu akka naanna'ee na laala. Maal uffata namichi kun? Uffanni isaa bareeda. Uffanni isaa gatiin qaaliidha akka jedhan wayii yaadaan jira gaa. Maal isinitti fakkaata sani? Baay'ee nutti toleera, baay'ee gammanneera. Gara fuulduraattis egaa uffata leesiin uffanne akka kanatti bareennee immoo shoo irratti haalaan babbareennee waan dhufnu jedheen amanaa gama kootiini. Yeroo baay'ee yeroo ammas akkuma silatti kaaftee faashin shoo adda addaa irratti hirmaata namoonni diizaayineroonni faashin shoo adda addaa irratti hirmaatanii shoo isaanii dhiyeessaniiti kan isaan addunyaatti beekaman. Faashin shoo isin hangammaatti irratti hirmaatan jira biyya kana keessatti? Jira. Waggaa 2 darbee leegaasii faashin wiik kan jedhu irratti hirmaannee turre achirratti hirmaanneera. Yeroo kana booddee garuu waggaa 2 kana garuu bakka kamitti hirmaattanii beektan? Faawundeeshinii irra waan turree fi amma xumurree irraa faashin wiikii kan mataa keenyaatti kan nu yaadaa jirru kan lees faashin wiikii kan mataa isaatti kan yaadamaa jiru. Ituu gara biyya bakkee Paaris faashin wiik yookiin Itaalii faashin wiikii tun deemini as keessatti biyya keessatti faashin wiikii kan mataa keenyaa qopheessine tokko qopheessitanii deemuu barbaaddu. Biyya alaa carraa biyya alaa fa'aa deemuu hin arganne ammatti carraan affeeramuuf maal kun isin hin mudanne? Nu mudatee ture. Faashin wiikiin biyya alaa maqaa isaa amma nan dagadhee nu barreessee ture akka inni atteend goonu Niiwoork faashin wiikii fi Paaris faashin wiikii irratti akka nu hirmaannu saa sana garuu faawundeeshinii leesirra waan turree fi hundeen keessan sirriitti jabaatee waan waliin baane jabeessuu waan kaanee fi dabarsinee turre yeroo sana. Egaa yeroo baay'ee faashiniin addatti isin amma hojjettanii adda ba'a kan namoonni biraa uffatanii fi akkaataa namoonni biraa itti yaadanirraa addatti kan ba'anidha. Yookiin kan baratamerraa ala kan ba'edha. Yeroo waan akkasii argan immoo akka kunoo kismaafaa uffate sana namoonni gaafa argan kun kan seexanaati maal yaadaniiti uffata akkasii kan uffatanii jedhanii yaaduu danda'u. Yaada akkasii isinitti dhufee beekaa? Dhufee beekaa. Uffatoonni akkasii taayippii uffataa keessaa gosa tokkodha. Fakkeenyaaf uffata kismoon uffate kuni taayippii abaantee gaardii keessatti ramada. Uffata ati uffatteertu kun immoo uffata reedii tuu wiiriidha jechuudha. Warroota taayippii sana keessaan hojjetama malee sana yaadamee miti jechuudha. Namni yeroo hundumaa kan akka uffatuu fi isinis yaaddanii. Taayippii uffata tokkooti. Nama wanta sana barbaadu nama uffata sana barbaadutu uffata malee dirqama hundumtuu uffachuu hin qabu jechuudha. Atis fakkeenyaaf uffate kana uffatte innis immoo sana jaallatee uffate taayippii garaagaraa qabaa jechuudha. Namni fedhii adda addaa qabaa. Teestii adda addaa qabaa. Dhandhama adda addaa qabaa. Uffatuma mataa akka fedhii isaatti uffatama. Akka fedhii isaatti. Yeroo baay'ee addunyaa kanarratti uffata addatti ba'anii namoonni dinqiidha jedhanii yaadanii fi baay'inaan immoo
maal kun akkamittiin uffatama yoom uffatu akkamittiin deemu kan uffatanii akkamittiin taa'u kan uffatanii akkamittiin ka'u jedhamee addatti beekamu keessa mee viidiyoolee kana muraasa isaanii haa ilaallu. Viidiyoon kun biyya Ameerikaatti Met Gala jedhamee waggaa waggaadhaan qopheeffamu irratti namoonni addunyaa irratti beekaman gurguddoon faashinii keessa warri jiran aktariin fiilmii warreen taatonni fiilmii muuziqeessitoonni namoonni addunyaa irratti beekamoodha jedhaman hedduun isaanii bakka kanatti dhaqanii hirmaatanii addatti dinqisiifamu. Uffatoota akkasii gaafa argitanii uffata nuti hojjechaa jirru kuni sirriidha gaariidha karaadhuma uffatoonni gatii qaalii qabanii fi uffanni addunyaa faashiniin addunyaa irra deemaa jirra jettanii waan yaaddan qabdu yaari. Waan yaadnu qabna. Akkuma leencoonni meeshinii godhee ture taayippiin uffatoota akkasii warri addatti ba'an yookiin immoo out of box ta'an kuni unconventionalis hin jedhamu. Isaanii biraandii sana akka inni mul'atu gochuu innoveeshiniidhaan argannoodhaan creativity waa uumuu karatti dabalanii biraandii sanatti beeksisanidha. Achi keessaa inni taayippii tokko gaafa warra akkumati kaaste Met Galaatti isaanii wajjin of ilaallu karaa sirrii qabanneerra. Akkuma kana immoo namni uffata adda beedu wayita hojjetamadha akka yaannee fi istiriit istaayilii leesii jira kanumti uffatame leegjerii ta'e bakkeerra uffatamee deemamu. Kan akka koo kana fa'aa yeroo hundumaa uffachuu hin danda'amu uffata. Kan akkasii jiru sana duwwee miti jechuudha. Wantoonni akka faashin shoow Met Gala ammati kaastee turte faan kuni biraandii sana agarsiisuuf argamuu biraandii sana agarsiisuuf kanaaf malee yeroo baay'ee uffatamee deemamu uffatoonni akkasii awaardii adda addaatti naqama piroogiraamii adda addaa wantoota akkasiiti malee uffata uffatamee deemamu mitinni. Kanaaf qophiin koo sirriidhuma jettaa jechuudha. Awaardii Hacaaluu kanaan akkasitti bareedee deemuudhaaf qophaa'uun koo waanuma gaariidha jettee. Wanta gaariidha. Egaa yeroo baay'ee diizaayinii yeroo hojjettanii leencotu hojjetanatti fakkaata gama diizaayinii kana. Dhoksitee hojjettamoo in agarsiista yaariiritti yeroo tokko waan icitiidhaan faa qabattee faa qabdaa diizaayinoota kee keessa. Yeroo hojjetamu hanga'ee mataa buutii kireetiif daayirektarii lees waan ta'eef yookaan erga nu fixeeti yookaan aayidiyaa wayii gidduutti gaafa dhufu wanti kun akkam jedhee akka gaaffiitti dhiyeessuuf hin danda'a yookaan immoo riizaaltii isaa fa'aatti agarsiisuu hin danda'a jechuudha karaa garaa garaa malee dhaabbata kana wanti hin jedhu qabu. Waliin immoo falmitu yaareed falmitee faa beektaa waan ati hojjette kuni sirrii natti fakkaachaa hin jiru akka ni argetti baay'ee nama gammachiisu yookiin fudhataman qabaata faa jedhee yaadu faa jettee waan ati ittiin falmitu immoo jira leenjii. Al tokko mudata waan tan kaasus yeroo inni itti mormu jira anis kan isaa yeroo itti mormu jira mormiin kun immoo fedhii keenya duwwee tun taane biraandii DNA isaa keessa darbeeti kan uffata tokko produce ta'u gaafa inni DNA isaa yookaan akka mana keenyaatti deemuu didu kun mana keenya ibsu mana nama biraa ibsa. Yookiin kun guchii rifleekti godha yookiin kun guchii agarsiisa kanaaf iyyuu kun lees miti jedhama. Kun akka guchitti yaada leesiif hojjette akka piraadaatti yaada leesiif hojjette lees kophaa jira of danda'aadha jedhe jira. Yeroon yaada tokko kaasu immoo yeroon itti nama mormus jira kun mana keenya wajjin waliin argu kun innoveeshinii nama biraati yeroon jedhutu jira. Walumaa galatti diizaayinii irratti ni oriijinaalii diizaayinii baasna oriijinaala diizaayinii kan mataa keenyaa ta'e argannoodhaan kan diizaayiniin dumtu kireet ta'u akkasidha gaafanni. Walloltanii beektu sirrii miti kuni akkasidha. Namni waliin hojjetu yeroo baay'ee walitti bu'a waan akkasirratti waan ta'eef. Walloluutuun ta'ini yaada hojii irratti yaada garaa garaa waan ta'eef tu akkas ta'e jennee mana sana sirreessuudhaaf yookaan karaa wal qabsiisuudhaaf malee wantoota inni irratti walitti bu'uun hin jiru jechuudha. Gaafa yaadi tokko dhufu itu akkas ta'e jedha yookaan immoo kanaaf jedhee riiziniin dhiyeeffadhu jira waan ta'eef sana irratti wal amansiisuudhaaf gidduutti kan uumamu jira jechuudha. Waan lolli wayii akka kanaan dura uumamee beeku waan mul'isu wayii yaareed irraa argaa jira. Isa gaafa sanaan dubbatiin waan jechuu barbaaduun isaa. Egaa yeroo baay'ee siniin anammaan siniin kanan sin baree kan guyyaa jalqabaatti argee waaw kanan jedhe
wanti addaa wayii tokko biyya kanatti dhufaa jira jedhee kanan amane TikTok irratti sin argine. TikTok kana irratti akkaataan isin TikTok irratti beeksiftan hojii keessan wajjiniin hammam deemaa akkamitti immoo laaltanii TikTokiin hammam hojii keenya nu gargaareera jettanii yaaddu. Hamma yaaddan sana immoo followersis baay'een qabdanii maaliif kana irratti hojjechuu dadhabdani? Akkuma kaastee turte TikTok irrattis Instagram irrattis hojjechaa jirra. Jalqaba kana kan yaadne namni leesiin jalqaba awarenessiin isaa akka uumamu akka leesiin experience godhu akka hin arguudha. Brandingii irratti hojjechaa turre amma garuu yeroo muraasa booddee maarkeetingii irratti hojjenna akka inni bahuu fi fakkeenyaaf amma gammadaa shoo dhufnee jirra bakka namoonni baay'een argu kunoo itti marama isteeppiitiin wanti biqilee kee suuta guddatee akkuma firii kennu wanti hundumtuu piroosesii sana jalqabnee jirra. Kanaan dura waan dhokattanii hojjechaa turtan sana amma yerootti mul'annu gadi ba'uu nurra jiraata jettanii yeroo isaatti gadi ba'aa jirraa jechaadha. Yeroo masaatti. TikTok irratti yaada isin baay'ee argattanii orderii fa'aa baay'ee fa'aa argattanii beektu Leenca. Yaal tokko namoonni keessaan nu barreessan fa'aa jiru. Kan hin amannes immoo jiru biyya keessa fa'aa jiranii. Eessa jirtu fa'aa isiniin jedhu? Eessa jirtu fa'aa kan nu gaggaafatan baay'eetu jiru. Eessa jirtu garuu eessatti hojjechaa jirtu isin? Manuma keessatti hojjechaa irra ammaaf. Egaa amma TikTok irra jirtu. TikTok irratti baay'ee argamtu. TikTok irratti of beeksisaa jirtu. Physical shop yoo qabdu lafarraa. Bakka namni itti dhufee isin argatu. Bakka namni dhufee uffata kana ilaalu. Physical shop yookiin immoo maayinni suuqii namni ijaan dhufee daawwachuu danda'uu fi arguu danda'u qabdu Finfinnee keessa biyya kana keessa. Ammaa fi ofiisii qabnaa namoonni gaafa kontaaktii nu gochuu barbaadanii Instagramii keenya peejii mataa keenya yookiin TikTok irraan barreessanii beellamni erga qabameeti kan nama sana argine bakka piroosesiin sun deemu. Waliin hojjechuu kan itti fuftanii jechuudha. Fuulduratti amma yeroo baay'ee faashin haawusiin yookiin faashiniin hedduun gurguddaan bakka isaan itti biiroo banatan bakka isaan itti eegalanis bakka nam milkaa'aa isaan jedhanii yaadanis Paaris yookiin Miilaan magaaloo yookiin New York warreen faashin haabii jedhaman addunyaarra jiranii magaalota gurguddoo kanarratti kan isaanii argamanii. Isin fuulduratti magaalota kana keessa bakka itti banuufaa yaaddan hawwitan fa'aa qabdu? Eeyyee. Nus akkuma faashiniin Xaaliyaanii, Paarisii fi Landan keessatti kan faashin wiikiin baay'atu nus achi dhannee ittiin gochuun barbaanna. Garuu gara jalqabaa kanaa wanti nuyi amma gochaa jiru kun Afrikaa fi haaraa waan ta'eef asuma biyya keessatti hundi isaa gadi fageessuudha kan nuyi barbaannu gara jalqabaa kana. Kanaaf asuma kaatanii bakka addunyaa kana hundumaa irratti wal gahuu barbaaddu jechuudha. Egaa ati kan biraan akka CEO'tti gaaffiin kun si'ii fi akka bulchaa dhaabbata Lees kanatti eessa gahuu barbaaddu? Waggaa 5 kanatti Lees eessa gaha? Mul'anni keessan maali? Viijinii yookaan mul'anni Lees leegjarii faashin haawusii warra jiran kanaa liid gochuudha. Viijiniin loongi termii qabatee jiru kan ammoo kaanee jalqabnee jirra. Kan ammoo waggoota muraasa gidduutti akka itti goonu biraandii DNA waan jedhu kan mataa keenyaa qabna. Kan leesuma duwwaa ibsu innis lees inspaayireeshinii mataasaa qaba. Aayidentitii mataasaa qaba. Biraandii heriteejii mataasaa qaba. Biraandii DNA lees kana sirriitti irratti hojjennee viijinii isaa kanaan gahudha. Viijinii isaa kana istaatasii leegjarii addunyaa irra jiru kana liid gochuu. Waggoota muraasa gidduutti kanaafi kan hojjetamu wanti ta'u hundumtuu akka mana leesitti akka DNA kanaatti kan inni deemu. Kana DNA isaa kana gaafa booldi gochaa deemnu fakkeenyaaf DNA lees keessaa tokko yoon sitti himee fiilingii sii fi haadha kee gidduu jiru fiilingii sana baasuudha. Tokko fiilingii manichaa
akkuma kana inspire Miirri haadhummaa fi daa'ima tokko gidduu jiru sana baasuudha. miira handhuuraa walitti qabate waa walitti qabataa wayii tokko waan adda ba'uun hin danda'amne waan ta'eef nama uffatuu fi layis gidduutti miira akkasii uumuudha. Kana uumuudhaan yeroo hundumaa kanaaf amanamaa kana booldi godhanii baasuudha waggoota muraasa gidduutti. Gaafa kun booldi godhaa deemame irratti hojjetamaa deemamu wanti lees keessatti ta'u gubbaadhaa amma godaatti kanaan ta'u waggoota muraasa gidduutti leesii lafa yaadin ga'a yoo waaqayyo jedhee jechuudha. Waggaa 5 kana faama suuqii internationally biyyoota alatti suuqii meeqafaan qabattu suuqii lees jedhu bareedaa isaa guddaa isaa meeqafaa qabattu jedhee yaada. Ammaa fi inni bifa tiraadishiniidha shooppiin leekjiroota nuyi kan yaadnee jiru wayii guchii irra deeme yookiin ellibii irra deeme utuu hin taane lees innoveeshinii mataa isaa qaba. Karaa innoveetiif ta'een namni akka lees kana ekspiriyaansi gochuu barbaade. Fakkeenyaaf akkuma kaastee turte ellibii faan shooppii baay'ee leekjirii ta'anii kan isaan qabanii maalidha shooppiin biraandii keessatti faashinii haawusii leekjirii keessatti biraandii sana ekspiriyaansi gochuudha. Argiteetta jedhee yaada gaafa shooppii LV ilaaltu intiiriyeriin isaa addaa baay'ee bareedaadha. Baay'ee bareedaadha. Akka buutikii warra amma traditionally nuun beennusi wayyaa walirra ukkaamsanii miti kan isaan kaan. Namicha wayii takka akkas uffatee dhaabbatu bakka kana jira. Dubartii wayii ashaangulliitiin takkasii bakka sana wayii jirti. Uffati 2-3 immoo jira. Manichi garuu baay'ee bal'aadha. Baay'ee bal'aadha. Inni isaan yaadanii kan isaan akka godhanii fi LV sana namni akka inni ekspiriyaansi godhuuf. Nummoo paakeejingiinis biraandii ekspiriyaansi wayii godhamu keessaa isa tokko. Nusi shooppii isa fiizikaalii kana biildi gochuu caalaa namoonni mana isaaniitti karaa aappii mataa keenyaa divilooppii gochaa jiruun orderii godhanii mana isaanii keessa taa'anii paakeejingiinis biraandii ekspiriyaansi yookaan shaakaluu keessaa tokko waan ta'eef akkuma amma sila argiteertu piroosesii baay'ee keessa deemiti kan inni banamu mana isaanii taa'anii namoonni kaameeraa of dura kaa'anii namoonni taargetii keenya ta'anii biraandicha mana keessa ta'anii akka isaan ekspiriyaansi godhanidha. Addunyaanis wooldiin kun gara booddee gara fuulduraatti dijitaalaayizdi ta'aa waan jiruu fi akkasitti namni kan leesiin ekspiriyaansi godhu. Akkuma jedhee biraandii DNA isaa kana eegaa waggoota muraasa gidduutti namoonni taargetii keenya ta'an eksklusiivii namoonni murtaa'an ta'anii lees kan akka isaanii ekspiriyaansi godhanidha. Karoorri keenya waggaa 5 jechuudha. Egaa leencoo yeroon argu kan biraan leesii jaakettiiwwan adda addaa hojjechuu caalaa karabaataas hojjettanii jirtu. Anaafis akkuma fiddanii kan keessi kana karabaataa jira. Koofiyyaa yookiin immoo barneexaa bareedduu uffattee jirta. Innis barneexaan kanuma leesii maali gara ayitamoota gara kamitti guddisuu barbaaddu? Gosa meeqa hojjechaa jirtu yeroo ammaa kana immoo maal faarratti kan biraa TikTok irratti kan argee golgaa ijaa yookiin manzaraa leeni kaanis ni qabdu. Maal faa qabdu? Akkuma beekamu gammeeni faashin kaampaaniin wantoota baay'ee of keessatti hammata. Yookaan jaakettii yookaan qamisii duwwaatu hin ta'in faashin kaampaanii hammatee jiru keessatti warroota akka shittoo, caammaa, kaalsii wantoota hundumaa sana of keessatti hammataa jechuudha. Amma jalqabaaf nuyi wantoota akkaataa nuyi itti gochaa jirru kuni wantoota teesti ta'an jalqaba kanaaf warroota akka uffata ammatti uffattee jirtu kanaafaati warroota akka barneexaa kanaafaati wantoonni booddeedhaan dhufan immoo warroota akka shittoo, caammaa ምናምን isaan hojjetamaa jiru jechuudha. Inni biraani uffata lees irratti baay'ee kanan argu gurraacha fayyadamtu baay'inaan. Maaliif gurraacha fayyadamuu barbaaddanii? Why black? Gurraacha waan gurraacha kana baay'istan. Jaakettaa leencoo kana qofatu kalarii addaa qaba. Maaliif gurraacha jaallattu? Gurraacha kan nuyi filannee fi gurraachi kalarii paaworii leekjerii ibsuudha. Nus jalqaba kana bilaakii kanaanii
leegjarii manichi paawurfuulii ta'uusaa ibsuudhaa fi mana humna qabeessa wayi. Humna qabeessa akka inni ta'e liid gochuu akka hin danda'e agarsiisuu fi garuu guyyoota muraasa booddee gara kalarii biraatti hin deebi'ama malee manichi gurraacha duwwee miti. Jalqaba kana gurraachi kan filatamee fi paawurfuulii leegjarii humna keessan agarsiisuu waan barbaadanii fi gurraachi mallattoo humnaati. Mallattoo baay'ee jabaadha. Kalarii Oromoo keessattis immoo kalar filosofii Oromoon qabu keessatti gurraachi bakka waaqaa iyyuu bu'a miti. Waaqa gurraachaa jedhaniitu eebbisuu waan gurraacha wajjin humna wajjiniin waan gaarii tokko wajjiniin wal qabsiisu waan ta'eef waan bareedaadha natti fakkaata. Egaa leessi fuulduratti immoo milkaa'ee suuqiiwwan lees bakkeewwan adda addaa addunyaa guutuu irratti banamanii biraandiin kun immoo namooti baay'ee bebbeekamoo ta'an addunyaarra jiran hedduun isaanii uffatanii bakka guddaa akka ga'u hawwii fi abdii guddaan qaba. Mee namni uffata akkasittiin uffachuu qaba jettanii tiippii isin dhumarratti kennitan yoo jiraate nutti maatii sagantaa keenyaarraa goolama. Tiippiin ani kennu namoonni akka isaanitti uffatanii jalqabaa maal akka jaallatan baruudha. Maal ibsu akka barbaadan baruudha. Kanarraa kaanii kalarii akkamii uffachuu akka qabanii, istaayilii akkamii uffachuu akka qabanii, asseesarii akkamii fayyadamuu akka qabanii, asseesarii gaafa jedhu fakkeenyaaf karabaatii uffatteertu kanaa, sa'aatii uffatteertu kanaa, qubeelaati godhatteertu kanaa kan isaanirraa deemu jalqaba adda baasanii fedhii isaanii kanaatiin yoo uffatanii gaariidhaan jedha. Leencoo dhumarratti gaa leesii namoonni akka uffatanii fi biraandii kanaan akka miidhaganiif ergaa yoo qabaatte immoo carraa dhumaasi. Akkuma amma asomni kana wantoota kaafaman kana irratti ekskluuziivii wanta ta'eef namoonni wanta sanaa wajjin wal qabatu namoonni DNA mana kanaa wajjin wal qabatu yoo dhufanii uffisuu dandeenya deeyyaadha. Egaa warri lees Yaaredii fi Leencooni qophii keenya gammadaa shoo irratti dhuftanii akka kanatti nu bareechitanii wayyaa babbareedaa akkanaa waan nu dhiyeessitanii akkasumas immoo hawwiisin akka dargaggeessa Oromoo tokko addunyaa irratti biraandii guddaa uumuudhaaf ijaaruudhaaf tattaafachaa jiru tokkotti bakka guddaa geessanii akkasin addunyaa guutuu boonsitan abdii guddaan isin irraa qaba. Yeroo keessan irraa immoo fudhatanii nu biratti argamuudhaan sagantaa keenyaaf keessummaa waan taataniif guddaa galatoomaa ulfaadhaan isin jedha. Galatoomaa. Cheers. Akkas. Qabeenya Buuti. Baankii Awaash. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya turtii bareedaa fi hawwataa akkasumas waan hedduu irraa barattan kan hundeessitootaa fi akkasumas immoo hooggantoota lees waliin Yaaredii fi Leencoo waliin kan guyyaa har'aa taasifne kana fakkaatu ture. Yaaredii fi lees irraa dargaggoonni keenya immoo waan hedduu barattu jedheen abdii guddaa qaba. Egaan sagantaa keenya immoo hanga xumuraatti waan nu waliin turtanii nu daawwattaniif ulfaadhaa isiniin jenna. Sagantaa keenya immoo gama YouTube'n warri nu daawwachaa jirtan YouTube keenya subscribe gochuudhaan like comment share gochuudhaan miseensa maatii Risaa Miidiyaa akka taatan gamanumaan odeeffannoo isiniif kennuudhaaf dirqamna. Egaan guyyaa har'aa immoo sagantaan keenya bareedee akka kanatti isin bira akka ga'uuf immoo creative directory keenya Antikoo Isaayas akkasumas kaameraamaanonni keenya Abdii Jireenya Biqilaa Bitukkuu fi Waaqjiraa Damaraa hunduma isaanii naa galateeffadhaan jedha. Torban keessummaa biraa qabadhee dhiyaachuudhaaf waadaa kan isiniif seennu ta'a hanga torbanitti nama torbanii nu haa taasisu.